Shaggar aanaa Boosat magaalaa Bofaa keessatti hidhattoonni Bilisiginnaa dargaggoo tokko ajjeesuun dhaga'ame. Gabaasa qindaa'eef Jaalbooree Addunyaa. Godina Bahaa Shaggar aanaa Boosat bulchiinsa Warjii Baatuu magaalaa Bofaa keessatti gaafa amajjii 26 2026 hidhattoonnii fi kaabineen Bilisiginnaa dargaggoo tokko akka ajjeesan jiraattonni magaalichaa arraata biyyoolessa Oromiyaatti himan. Bifuma kanaan murni Bilisiginnaa kan oomaa hidhattoota sirna dhabaa fi naamusa maleeyyii leenjisuun maqaa sakatta'insa wabootaa sirna jedhuun dhaadatan lolaan waboo dadhabanii uummata nagaa irratti lola labsuun qabeenyaa fi lubbuu namoota nagaa gaagaa kan jiran Bahaa Shaggar aanaa Boosat bulchiinsa magaalaa Warjii Baatuu magaalaa Bofaa keessatti dargaggoo jireenya dhuunfaa isaa jiraatu maqaan isaa Yaaddechaa Dilboo jedhamu yeroo dhiyoo asitti bultii kan ijaarrate sababa tokko malee jala deemtonni Bilisiginnaa lubbuu namaaf gaafatama hin qabne rasaasatti roobsuun akka ajjeesan jiraattonni magaalichaa himanii jiru. Akka yaada jiraattota magaalichaa irraa odeeffanneetti murni badiin kun guyyaa kaleessaa maqaa sakattaa waboon bobbaan ganda Araarsoo Beeroo jedhamu bakka maatii dargaggoo kana ajjeesanitti dhaquun tiksee irraa ari'anii re'oota inni qabu keessaa 3 jalaa qalachuun achumatti akka nyaatan eeruun guyyaa har'aa re'ee kan hafte magaalaa Bofaa geessuun gurguratee yoo deebu jala deemtonni Bilisiginnaa waamuun kottuu konkolaataa korii yoggaa ittiin jedhan maalan balleessee badii kiyya malee maaliif yaaba yeroo ittiin jedhu deebisuuf milishoonni sirnichaa maallaqa uummataa saamuu Bilisiginnaan barsiise akkamitti nagaafattattiin jechuun sababa tokko malee hidhattoota biroo waliin qawween mataa isaa keessa rukutuun akka ajjeesan namoonni hedduun yeroo gabaa deeman ija isaaniin argan ONM'if addeessanii jiru. Murni Bilisiginnaa kan dinagdeef siyaasni harkatti bushaayee Oromiyaa goleewwan afran keessatti lubbuu namaa irraa maallaqa mararsiifachuun kan beekaman guyyaa yakka irraa mirga namoomaa uummata Oromoo irratti humna lafoo fi qilleensaan diroonii fi helikooптera akkasumas kanneen biroo biyyoota Arabaa kanneen akka Iraan, Turkii, Yuunaayitid Arab Imireetii fi Beelaaruus irraa argataniin qabeenyaa fi lubbuu lammiilee nagaa fixaa akka jiran ifatti bahee kan mul'achaa jirudha. Godina Arsii Bahaa aanaa Jajjuu keessatti murni Bilisiginnaa qonnaan bultoota ukkaamsuun mana dhaatti guuruu fi qabeenya isaanii saamaa jiraachuun himame. Jaal yaadannoo Oromiyaa waan qindeeffate qaba. Godina Arsii Bahaa aanaa Jajjuu ganda Huruuta Dooree iddoo addaa Sheeyidaaree jedhamutti gaafa majjii 22 loltoonni Bilisiginnaa namoota hedduu jumlaan ukkaamsanii mana hidhaatti darbachuun hiraarsaa jiraachuu jiraattonni arraata biyyoolessa Oromiyaatti himaniiru. Namoonni kunneen qonnaan bultoota siyaasa qaama kamiiyyuu keessaa qooda hin fudhanne yommuu ta'an ergamtoonni maafiyaan Bilisiginnaa isin deeggartoota waraana bilisummaa Oromootiittiin jechuun qe'ee fi maatii isaaniirraa ukkaamsuun beekameera. Namoota kanneen keessaa muraasni maqaan nu ga'e Fuad Jabboo, Baayisaa Suufii, Maammiyyaa Saalii, Afumaadii Huseenii fi Siraajoo Gabaabaa kanneen jedhamanidha. Oduu saamichaatiin immoo gandichuma keessatti harmee tokko jalaa qarshii 50,000 fi loon 5 jalaa ooffachuun gara mooraa isaaniitti kan galfatan yoo ta'u harmeen kun nama dadhabduu fi maatii ishee jiraachifachuurraa kan hafe nama siyaasa kam keessaayyuu harka hin qabne ta'uu jiraattonni himaniiru. Murni Bilisiginnaa leellistoota ammeenyaan guutamanii fi ergama isaa qofa fudhatanii waan garaa isaaniin sossobamuun miidhamaa fi dantaa lammiilee garagaranii hin mil'anne bobbaasuun lubbuu fi dinagdee lammiilee mancaasisaa jiraachuun ni beekama. Godina Shaggar aanaa Baakkootii Beetti waraanni faashistii PP saamicha dabalatee dhiittaa mirgoota namoomaa ammaataa raawwachaa jiraachuun dhaga'ame. Jaalbilisee sabaa dabalata qabdi. Godina Lixa Shaggar aanaa Baakkootii Ganda Somboo jedhamutti gochi saamichaa fi doorsisaa uummata irratti raawwatamaa jiraachuun himame. Akka jiraattonni ibsanitti guyyaa amajjii 23 2026 humnoonni maafiyaa Bilisiginnaa qonnaan bulaa hojii qonnaa irratti hirkatee jiraatu kan maqaan isaa Baqqalaa Buloo jedhamu irratti tarkaanfii humnaan fudhachuu raawwataniiru. Namni kun waraana bilisummaa Oromoo ni deeggarta qunnamtii qabda jechuun himatamee qabeenyi isaa kan akka xaafii kuntaala 3 akkasumas horii lubbuu 2 goromsa tokkoo fi dhaltii tokko jalaa fudhatamee gara aanaa Baakkootii Beetti geeffamuu isaa dubbatu. Dararaa gareen waraanaa maafiyaa PP raawwachaa jiruuf furmaatni uummanni wal ijaaruun odeeffannoo waliif qooduun of eeguu, miidhaa irra ga'u karaa seeraa fi qaamota miidiyaa bilisaatti dabarsuu akkasumas wal gargaaruun qabeenya hafe tikfachuu qabu. Godina Walloo aanaa Jiillee Dhummuuggaatti lukkeeleen Bilisiginnaa inshuraansii fayyaa dabalatee kaffaltii adda addaan hawaasa saamaa fi dararaa jiraachuun barame. Guutuu gabaasa kanaaf
Jaalkennaa sabaa. Saamichi afaan qawween doorsisanii meeshaa maleeyyii uummata Oromoo irratti raawwatan madda galii olaanaa caasaalee biltsiginnaa yeroo ta'u, gochaa badii fi hannaa isaanii kana ittuma fufuun kaaba Oromiyaa godina Walloo aanaa Jiillee Dhummuu gatti tibbana kaffaltii gosa garaa garaa itti tarreessuun jiraattota sodaachisanii saamaa jiraachuu ONM maddeen irraa odeeffateera. Maddeen dubbisne kun akka jedhanitti guutummaa aanichaa keessatti lukkeeleen biltsiginnaa kun inshuraansii fayyaa baatii darbe kaffallee ammas irra deebiin fidaa jechuun tokkoon namoota irraa qarshii 300 hanga 400 meeshaan doorsisuun nu irraa guura jiru. Yeroo nuti baatilee darban dura kaffalleerra amma utuu waggaa hin guutin maaliif kaffalla jennee gaafannu gibira inshuraansii fayyaa fi kaffaltii gosa biroo yeroo ofii barbaannetti isin gaafachuu dandeenya. Maaliif gaafatamnaa fi hin kaffallu jechuun seeran nama gaafachiisa jechuun nutti qoosu. Warri kunis maqaa seeran namoota sodaachisuu malee waa'een seerayyuu maal akka ta'e warra hin beeknedha jechuun jiraattonni gochaa isaanii ibsu. Dabalataan magaalaa aanichaa Sanbateetti gareen saamtotaa fi hattootaa murna gabroonfataa PP kun namoota dunkaana qabanis maqaa gibiraa jedhuun qarshii humnaa olii garmalee saamaa jiraachuu fi namoota mi'oota xixiqqoo gabaa keessa naannessuun gurguratan illee osoo hin hambisin gadi aanaa qarshii 50 hanga 100tti maqaa gibiraa jedhuun harkaa fudhachaa kan jiran ta'uu fi wayita hawaasni loon gurgurachuuf gabaa baasanis maqaa qaraxa jedhuun gaala duraan qarshii 50 ture yeroo ammaa gara qarshii 120tti ol guddisuun loon tokkoof qarshii 100, re'ee fi hoolaan qarshii 20 fi 30 turan amma gara qarshii 50tti guddisuun namoota harkaa saamaa kan jiran ta'uu fi dubartoota irraas kaffaltii waliin isaa hin beekamne qarshii 50 hanga 100 saamaa jiraachuun eerameera. Marii hidhannoo hiikkachuu taasisuun dura poolisiin isaa Gaazaa keessatti gahee akka fudhatan akka barbaadu ibsame. Jaalirbuu dhugaa dabalata qabdi. Hamas poolisoota isaa 10,000 bulchiinsa Falasxiin haaraa Ameerikaan deeggaramu Gaazaaf ta'u keessatti hammachuu barbaada jedhu maddeen. Gaaffiin yeroo kun gareen hidhattootaa meeshaa waraanaa isaa dabarsee kennuu fi dhiisuu isaa irratti wal falmaa jirutti dhiyaatus Israa'el mormuu hin ooltu jedhame. Waliigaltee dhukaasa dhaabuun kololeessa pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp gidduu galeessa godhateen booda Hamas walakkaa Gaazaa xiqqoo gadi to'achuu isaati. Waliigaltichi loltoonni Israa'el dabalataan akka ba'an Hamas meeshaa waraanaa isaa akka dhiisu waliin kan wal qabatudha. Karoorri qabxii 20 qabu waraana kana xumuruuf amma marsaa lammaffaa irra jira. Bulchiinsi Gaazaa qaama teekinookiraasii Falasxiin to'annoo Ameerikaa qabuu fi Hamas hambisuuf yaadame. Koree biyyoolessaa bulchiinsa Gaazaatti akka kennamu gaafatee jira. Xalayaa dilbata darbe hojjettootaaf barreesseen Reuters arge mootummaan Gaazaa kan Hamasiin geggeeffamu hojjettoonni mootummaa fi hojjettoonni nageenyaa 40,000 ol ta'an NCAG waliin akka tumsan gaafateera. Garuu mootummaa haaraa keessatti hammachuudhaaf hojjechaa akka jiru mirkaneessaniiru. Sunis humna poolisii tilmaamaan 10,000 ta'u kan Hamasiin geggeeffamu kan dabalatu ta'a. Maddeen dhimmicha beekan 4 akka jedhanitti gaaffiin kun kanaan dura hin gabaafamne. Hedduun isaanii Gaazaa sakatta'aa kan turan yoo ta'u Hamas naannoowwan to'annaa isaa jala jiran keessatti qabannaa isaa irra deebi'ee mirkaneessa. Israa'el Hamasiin egeree Gaazaa keessatti hirmaannaa isaa kamiyyuu cimsitee diddus hojjettoonni siivilii fi nageenyaa NCAG keessatti hammatamuuf waliigaluu fi dhiisuu ishee battalumatti ifa hin turre. Waajjirri ministeera muummee Israa'el Biiniyaamin Netanyaahuu gaaffii yaada kennuudhaaf dhiyaateef deebii hin kennine. Maafiyaa PP godina lixa Harargee aanaa gubbaa qorichaa keessatti saamicha hawaasa nagaa irratti raawwatan ammeessanii jiraachuun himame. Guutuu gabaasichaaf Jaalfalmataa Lammii. Godina Harargee lixaa aanaa gubbaa qorichaa ganda gurree keessatti hidhattoonni faashistii biltsiginnaa gaafa amajjii 25/2026 hawaasa nagaa hedduu irratti sababa deeggarsa waraana empaayaratti jedhuun saamicha gaggeessaa turuu maddeen himan. Haaluma kanaanis namoota maqaan isaanii obbo Ziyaad Hasan, obbo Muhammad Ismaa'il, obbo Caalaa Najjaa, obbo Jeeliyaan Muhammadii fi obbo Muhammad Abdoo kanneen jedhaman irraa qarshii 10,000 dirqamaan yoo fuudhan nama maqaan isaa obbo Ansaar Abdurrahmaan jedhamu harkaas qarshii 50,000 afaan qawweetiin doorsisuun saamanii jiraachuu maddeen Oromiyaa Naashinaal Miidiyaaf ifoomsaniiru. Akka maddeen himanitti saamichi maqaa garaa garaatiin bara bulchiinsa biltsiginnaa uummata harka qalleeyyii irratti gaggeeffamaa jiru kan baroota kamii caalaatti hammaatee jiraachuu himuun yeroo ammaas dararaa hidhattoonni sirnichaa jiraattota irratti gaggeessaa jiraniin uummanni rakkoo hamaa keessa jiraachuus dubbatu.
Miseensi farra riphee lolaa tokko godina Qellem Wallaggaa Naasayyootti waraana bilisummaa Oromootti erga kennate jaalwabii biyyaa waan qindeeffate qaba. Murni bilisiginnaa aangoo barcuma siyaasaa isaa tikfachuuf yeroo garaagaraatti ilmaan Oromoo humnaan qabee dirree waraanatti ergaa kan jiru ta'us loltoonni faayistii PP mooraa PP balfuun keessaa badaa jiraachuu fi miseensi farra riphee lolaa tokko godina Qellem Wallaggaa aanaa Sayyoo mooraa waraanaa maataa keessaa ba'uun qawwee aakaa ammaa tokko rasaasa 90 fi gumbii 2 qabachuun amajji 26 guuticha waraana bilisummaa Oromootti erga kennachuu ajajaan waraana bilisummaa Oromoo Onichaa beeksise. Miseensi farra riphee lolaa duraanii kunis jaalalaa fi kunuunsa obbolaan isaa waraanni bilisummaa Oromoon godhaniif itti gammaduun badii kaleessa dogongoraan saba isaa miidheefis dhiifama gaafachuun hiriyoota isaa mooraa diinaa keessatti hafaniinis sobaa fi sossobbaa murni bilisiginnaa ittiin sin goomsaa jiru keessaa baatanii waraana bilisummaa Oromootti makamuun yeroon isin saba keessaniif dhaabbattan amma jechuun dhaamsa isaa karaa arraata biyyoolessa Oromiyaa dabarfatee jira. Godina Lixa Wallaggaa Naalataa Sibuutti jiraattonni maqaa hariiroo waraana bilisummaa Oromoo qabu jedhuun hidhamuu fi raabsaa ulfaataa keessa jiraachuu himan jaalamansiis kaayyoo dabalata qaba. Godina Lixa Wallaggaa Naalataa Sibuu ganda hawaasa Giittan keessatti yakki suukanneessaa raawwatamaa jiraachuusaa maddeen ONM'if gabaasan dargaggoo ijoollee abbaa fi haadha hin qabne guddisu hawaasa keessatti beekamaa fi tajaajila namummaa hojjetu Malkaamuu Fiqaaduu mootummaa bilisiginnaan waraana bilisummaa Oromoo deeggara jedhamuun yakka tokko malee shakkamee hagayya 2025 qabamuu isaa maddeen kunneen ibsaniiru. Akka odeeffannoon argametti Malkaamuu Fiqaaduu erga qabamee as waajjira poolisii Naalataa Sibuu keessatti hidhamuun dararaa garaagaraa qaamaaf sammuu irraan ga'aa jiru. Dargaggoon kun namoota ijoollee abbaa fi haadha hin qabne of danda'uu hin dandeenye guddisuun tajaajila namoomaa olaanaa hawaasa isaa keessatti raawwataa ture ta'us hojii gaarii kanaaf beekamtii argachuun osoo jiru shakkii siyaasa sobaan itti fe'ameen hidhamuun mirga bu'uuraa ilma namaa isaa hunda sarbamaa jiraachuu maddeen ONM ni himu. Mirgi oliyyannoo isaa guutummaan guututti sarbamee jira. Mana murtii duratti dhiyaachuu hin dandeenye, abukaattoo argachuu hin dandeenye akkasumas maatiin isaa fi namoonni isa beeku isa quunnamuu irraa dhorkamaniiru. Kun hundi seera empaayireetii fi waliigalteewwan idil addunyaa mirga namummaa kabachiisan ifatti cabsuu ta'uu isaa ni beekama. Godina Qellem Wallaggaa Aanaa Haroo Sabbuutti waraanni faashistii PP dargaggoota 3 bakka tokkotti ajjeesuun dhaga'ame. Jaaleeraan Gameessaa waan qindeeffatte qabdi. Godina Qellem Wallaggaa Aanaa Haroo Sabbuu ganda Koloboo jedhamu keessatti amajji 25/2026 waraanni PP dargaggoota 3 bakka tokkotti rasaasatti roobsuun ajjeesuu jiraattonni kan himan yoo ta'u dargaggoota ajjeefaman kanneen keessaa kan maqaa arganne Mararaa Tasfaayee kan jedhamuu fi kanneen biroo 2 immoo yeroo ajjeefaman rasaasa fuulatti waan roobsaniif maqaan isaanii adda hin baane jechuun jiraattonni arraata biyyoolessa Oromiyaaf gabaasanii jiru. Dargaggoonni ajjeefaman kun yakka dalagan osoo hin taane sababa oromummaa isaaniif qofa yakkamuun maqaa sobaa isin deeggartoota waraana bilisummaa Oromooti jedhuun maatii isaanii biraa ukkaamsanii fuudhanii deemuun ajjeesanii gatuu jiraattonni itti dhiyeenyaan beekan addeessaniiru. Murni bilxiginnaa dargaggoo egeree biyyaa fi abdii sabaataa maqaa garaagaraatti moggaasuu yakkee golee Oromiyaa cufa keessatti irra deddeebiin ajjeechaa suukanneessaa irratti raawwachuun diinummaa fi jibbiinsa dhalootaaf qabu ifatti mul'isuun bubbulee jiraachuun ni beekama. Gareen Kurdootaa kaadhimamaa filachuuf rakkachaa waan jiraniif sagalee pirezidaantummaa Iraaq muuduuf taasifamu harkifate. Dabalata isaaf jaal sabaafan waaggaarii. Paarlaamaan Iraaq filannoo pirezidaantii biyyattii itti aanu muduuf paartileen kurdoota lamaan gidduutti marii dabalataa kaadhimamaa irratti waliigaluu akka danda'an taasisuuf yeroo biraatti dabarse. Dhaabbanni oduu Iraaq yookaan INA akka beeksisetti sagaleen paarlaamaa kibxata kaleessaa kennamuuf beellamame gaaffii paartii diimokiraatawaa Kurdistaan yookaan KDP fi gamtaa sabboonummaa Kurdistaan yookaan PUK irraa kan ka'e harkifate. Iraaq sirna ga'ee kutaa hordofti. Akkaataa kanaan gitoota hojii muummicha ministeeraa nama shi'aa Afyaayin paarlaamaa sunni pirezidaantummaan sirna guddaa ta'e ammoo nama kurdii ta'a. Yeroo baay'ee waliigaltee paartilee gurguddoo kurdoota lamaan gidduutti taasifamu keessatti miseensi PUK tokko pirezidaantummaa qaba. Faallaa kanaatiin pirezidaantii fi hoogganaan naannoo walakkaan ofiin of bulchuu kurdoota yookaan KDP keessaa filatamu. Haa ta'u malee haala kana keessatti
keessatti KDP'n filannoo kanaaf kaadhimamaa mataa isaa ministeera dhimma alaa Fuwaad Hussein beeksise. Magaalaa guddoo Baagidaad irraa gabaasa kan kenne gaazexeessaan Aljeeziraa Mahammud Abdelwaahed akka jedhetti namni paartilee kurdoota lamaan keessaa kaadhimamu ammallee paarlaamaa keessatti garee Shi'aa fi Sunnii irraa ayyama barbaada. Filannoo booda pirezidaantiin haaraan kun muummicha ministeeraa muuduuf guyyoota 15 kan qabaatu yoo ta'u, hoogganaa duraanii Nuurii Almalikii akka ta'u bal'inaan eegama.